Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni amantaa Islaamaa baga ayyaana Eid al-Fitrii ayyaana sooma hiikkaa waggaa 1443tiin nagahaan isin gahe jedha. Jecha akkam jirtu fayyaadhaa nagahaa baga naga jiraattan isiniin jedha. Har'a wanti isinii qabadhee dhiyaadhe TikTok irratti viidiyoon kenna ka adda addaa ka gad dhiibnu namoonni hedduun biyya kamirraa nu hordofan biyya kamirraa baay'inni namaan nu laala biyya nu keessa jiru moo biyya Itoophiyaati moo biyya biraati moo eessa namni baay'een hordofa TikTok keenya sirri nu daawwata ka jedhu eessa akka laallu qabnu waliin laalla. Inni biroo ammoo viidiyoo TikTok irraa kaliibii waraabnu eessa kuufama akkamitti gadi buufanna isa waliin laalla. TikTok jala gallee waliin laallachaa TikTokiin isa kana TikTokiin as jira isarra galla neetworkii guutuu dhabaadha. Profaayilii kiyya jala gallee profaayila koo jala gallee laalla. Yoo profaayila kiyya jala galle as dhumnacha bakka sarara sadii tana gubbaa tana achi dhumnee dhoofna sarara sadii san dhoofna irratti cuqaamna. Achi booda setting in the private ka jedhu kana laalla. Setting in the privacy ka jedhu kana irratti cuqaamna. Achi booda ol argina uf duuba deebina sitti agarsiisan al takka as tuqnee uf duuba deebina osoo as keessaa hin bayini waan tokko sitti agarsiisee uf duuba deebina. Jala kanatti bilbilli keessan fakkeenyaa fi TikTokiin guutee yogguu sochiisin jalaa didu bakka free space jedhu kan dhuftanii free space bakka tana dhuftanii tuttanii variyees adda addaa keessaa haquu dandeettanii. Amma kiyya baay'een jiru catch 3.2 MB jedha. Bakka tana dhuftanii clear jettan clear US2M clear jedhee keessaa haqaa 0 deebi'ee jecha bakka jalaa kunis 00 irra jira uumaaf keessaan qabu. Yoo as lakkoofsa yoo jiraate as tuttanii clear goota asillee 00 ka lakkoofsa yoo jiraate as tuttanii clear gootanii bilbila keessan saffisa dabaltu jechuudha. Kanaafuu amma akkaataa itti biyya kamirraa akka namni baay'inaan asii hordofu beekuu barbaadan al takka as dhoofnee uf duuba deebina sarara sadii kana tuqnaa. Isa yoo tuqne as tuqnee create tools jedhu waan tuqne create tools isa yoo tuqne maaltu nu dhufa asirratti analytic jedhu kana dhufna analytic isa kana dhoofna. Isa yoo dhoofne biyya kamirraa akka namni sirriitti nu hordofu eessa akka nu laalu namni biyya kamirraa akka viidiyoo keenya laalu like nu godhu comment nu godhu beekuu hin beekne jechaadha. Kuni qabxii profaayilaa view isaa commentii isaa parsentiidhaan ibsa. As kontinentii kana tutte ammoo qabiyyee viidiyoo keetiiti followers yookiin warri follows godhe eessarra irra caalaan isaanii ka jedhu asii gaditti ilaaltacha asiin gabbuute as dhufta opening web page as dhuftee amma siddaataan kun maal agarsiisa inni kun maal agarsiisa. Siddaataan kun parsentii 46 female
Parsentii 46 tuqaa jaha dubartootatu si daawwata jecha. Dubartii namni TikTokii parsentii 46 dhibba keessaa 46 tuqaa jaha jecha. Dhiirti ammoo 53 tuqaa 4 kan viidiyoo kiyya laalu jechuudha. Biyya kamirraa ka jedhuuf asii ol harkifnee ilaallachaadha. Ol harkifnee akkanaan laalla. Laalama daataa dheeraan kun Suudi Arabiyaa irraa parsentii 34, Yuunaayitid Arab Emireet yookaan Dubaay irraa parsentii 29, Kuweet parsentii 15, Qatar parsentii 6, Itoophiyaan parsentii 5 jecha namoonni na daawwatan. Akkanatti beekuu dandeenya jechuudha. Ammas asitti wanti isin galuu qabu viidiyoo sa'aatii meeqatti yoo maxxansine baay'ina namni nu laala. Namni baay'inaan nu laala sa'aatii 10 PM. 10 PM jechuun sa'aatii biyya kanaa 10 PM tti yoo viidiyoo maxxansite namni baay'inaan viidiyoo san si ilaalacha. Sa'aatii isaallee beekuu qabdan. Viidiyoo nama tokko hedduu namni hin daawwatu, namni baay'inaan dhufee argu maaliif sababa sa'aatii isaa beekuu qabdan. Sa'aatii TikTokiin namaa kenna. Sa'aatii 10 PM kanarratti sirriitti yoo maxxansitan yookaan sa'a Itoophiyaa sa'a 10 jechuun sa'a Itoophiyaa meeqa akka ta'e shalladdanii raguu qabdanii akkasiin maxxansuu qabdanii. Galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Yeroo biraa immoo waan biraa qabadhee isinii dhufa. Akkasitti nagaa fayyaadhaan naa turaa isiniin jedha. Salaam. Inni biroo ammoo fakkeenyaaf liivii TikTok irratti yoo waraabnu haasawa nama waliin goone liivii irratti yookaan kophaa keenya haasofnu liivii seenne TikTok irratti viidiyoo san eessatti kuufama namni marti hin beeku waan kana viidiyoon isin liivii TikTok irratti waraabdanii hin badu ni kuufama iddoo itti galu qaba. TikTok keessa seenne iddoo viidiyoon sun itti argamu isinitti agarsiisaa ana faana bu'aa isiniin jedha. TikTok ni kana warroota kana dhaggeeffadhaa. Aseenna profaayilii keenya jala as dhumna. As profaayilii keenya kana dhoofna. Isa yoo dhoofne as dhumna iddoo sarara sadii kana biratti dhoofne iddoo viidiyoo liivii namoonni hedduu liivii seentan liiviin viidiyoon keessan deebisanii dhaggeeffachuu barbaadan. Fakkeenyaaf nama tokko dogoggoraa kataan tokko wanni dogoggora tokko afaan isin bahee ani hin jenneettanii mormitan viidiyoo ragaan sun hin jira jecha yookiin wanti isin haasoftan ragaan isaa deebitanii dhaggeeffachuu dandeettan jechuudha. As seenna sarara sadii kana otunne alqunnamni sitiin genne piraabeet kan jedhu kana jechaadha. Isa hodhumne iddoon viidiyoon itti kuufamu ol harkisna. As kunoo naannoo kana jecha liiv ripileey isa jedhu kana jechaadha. Isa yoo gadhoofne viidiyoon baay'ee waraabne viidiyoo muraasni hin jira. Viidiyoo muraasni hin jira jechaadha. Kun amma liivii waraabe. Fakkeenyaaf kunini daqiiqaa 23 waraabee jira. Asitti illee daqiiqaa 22. Kunis daqiiqaa 21 jechaadha. Gadi buusuu barbaanne isa kana jecha gadi buusuu barbaanne bakka daawuloodii dhufna tunna. Daawuloodii kun bakka argattanii miti daawuloodii as tunna jecha. Yoo ammoo lakki haquu barbaanne as kunoo dileetidha bakka tana dileet as bakka tana tunnee dileetii goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf liivii kana meera galee haa laalu isa kana osoo gadi hin buusin taphachiistanii ilaaluu dandeettan bantanii jechaadha. Fakkeenyaaf irra dhayaani liiviin kun kadhiyoo kana seene'an isa kana chakicha isaan godhe jechaadha. Bifa kanaani bakka viidiyoon keenyatti kuufamuu laallachuun ni dandeenya jechuu barbaadeeti. Galatoomaa isin jedha. Asirratti namoonni yuutuuba kiyyaaf haarawaa taatan TikTok kiyya kana jala jira. Liinkii yuutuubii kooti. TikTok kana jala seentanii profaayilii kiyya kana jala dhufanii kun yuutuuba jechi bakkeetti bakka yuutuubiiti. Bakka tana dhooftan gadi yuutuubii isinii ba'a. Shaasheetuuf jedha. Isa kana
jala dhuftanii waa hedduu argattanii viidiyoolee hedduu jala jira daawwachuu dandeessanii dhaqaatii daawwadhaa subscribe like share godhaa wal biraa dhaabbannu isiniin jedha galatoomaa yeroo biroo ammoo waan biraa qabadhee jiraadhaa hangasiifuu nagaa fi fayyaadhaan naa turaa isiniin jedha.